doonii Iraan kan Chaayinaa irraa kaatee bobaaf meeshaalee biroo fuutiin gara galaana Omaanitti deemaa turte bishaan irra darbuuf yeroo yaalii gootuun Ameerikaan tarkaanfii irratti fudhatte. Pireezidaantiin Trump miidiyaatti ba'ee doonii Toskaa dhaabnee jirra to'annoo jalas oolchineerra jechuun adatee jira. Sa'aatiiwwan muraasa keessatti samiin galaana Omaan diroonota of ajjeesoo Iraaniitiin gurraacha'anii eegdonni warraaqsaa Islaamaa Iraan diroonota Arash yookaan Shahid ta'uu malan kanneen ija raadarii jalaa dhokachuu danda'an yeroo tokkotti dooniiwwan waraanaa Ameerikaa warra doonii Toskaa to'atan irratti roobsanii jiru. Garuu iccitiin addunyaa raasee fi madaallii waraanaa kanaa jijjiiruun dooniin Toskaa kun eessaa dhufaa turte deebiin isaa Chaayinaa irraati. Chaayinaan akeekkachiisaa jabaa Ameerikaaf kennitee jirti. Nutis taatee muddamaa kana bal'inaan qabannee jirra. Israa'el Paakistaanitti yeroo duttu Islaamaabad ija diina ishee keessaa ilaaltee deebii jechaa kennuu dhiistee teekinooloojii waraanaa kan onnee Mosaad dhiigsu tokko minjaala irra keessee jirti. Har'a oduun dhaabbata Islaamaabad Times baasee addunyaa raasee jira. Paakistaanii fi Chaayinaan seenaa biyyoota lamaanii keessatti waliigaltee meeshaa waraanaa isa guddaa kan doolaara biiliyoona 12 ta'u mallatteessanii jiru. Meeshaalee murteessoo Islaamaabad hidhattee kan Israa'el raasee kanas bal'inaan ni madaalla. Loltuun Israa'el tokko kibba Libaanos keessatti siidaa Yesuusiin caccabsee arrabsaa ture. Yeroo waraanni Iraanii fi Israa'el eegalu hawaasa kiristaanaa addunyaa keessattuu Ameerikaa fi biyyoota Afrikaa akka Itoophiyaa keessatti namoonni baay'een Israa'eliif deeggarsa cimaa agarsiisaa turan. Garuu Israa'el akka diina kiristaanaa taatee hin hubanne. Iccitii kana yoo xumuraatti nu faana turtan bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaa ashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Aga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Samiin galaana Omaan inni guyyoota muraasa duraam aara dhukaasaa fi jeequmsaan raafamaa ture. Har'a immoo dho'iinsa seenaa waraanaa haraatiin dammaqee jira. Ameerikaan uggura galaana labsitee ulaa Hormuzii fi galaana Omaan to'achuu yeroo yaaltutti Iraan ammoo kiyyoo teekinooloojii fi dirooniitiin galaana kana dhiigsuuf qophii ishee xumurtee jirti. Har'a wiixataa Ebila 2026 waraanni bishaan inni addunyaan sodaan eegaa turte ifatti eegalamee jira. Meetaba gootummaa galaana irraa kanaa ija xiinxalaatiin bal'inaan haa ilaallu. Jalqaba irratti taatee doonii daldalaa Iraan Toskaa jedhamtu irratti uumame yeroo qorannu dooniin kun kan Chaayinaa irraa kaatee boba'aa fi meeshaalee biroo fuutee gara galaana Omaanitti deemaa turte. Bishaan irra nagaan darbuuf yaalii gootee garuu dooniiwwan waraana Ameerikaa warri bishaan kana nutu to'ataa jedhanii eegaa turan doonichatti sagalee akeekkachiisaa dhageessisan. Yeroo doonichi dhaabbachuu diduu Ameerikaan tarkaanfii fudhatte. Pireezidaantiin Trump namichi injifannoo waraanaa fedhu miidiyaatti ba'ee doonii Toskaa kutaa mootorii ishee irratti tarkaanfii fudhachuun bishaaniin hunee dhaabneerra to'annoo jalas oolchineerra jechuun adate. Garuu dhugaan lafarra jiru adannoo Trump kanarraa baay'ee fagaata. Iraan waan kanaaf callistee harka hin kennanne wiirtuun ajajaa olaanaa Kaatamal Anbiyaa ibsaarii fi murannoon guutame baase. Dubbimaan wiirtuu kanaa dhaabbataa oduu Tasniimitti yeroo ibsu Ameerikaan rasaasaa doonii daldalaa keenyatti dhukaasuun sirna naavigeeshinii ishee balleessitee jirti. Kuni gocha saamichaa fi cabiinsaa waliigaltee dhukaasa dhaabuuti jechuun labsee jira. Kun Ameerikaadhaaf deebii seeraa fi waraanaati. Iraan Ameerikaan nagaa hin barbaaddu diigduun nagaa isheedha jechuun addunyaatti labsitee jirti. Garuu Iraan iyyatti yookaan seera addunyaa eegdee hin teenye murtoo dooniif doonii labsitee jirti. Saatiiwwan muraasa keessatti samiin galaana Omaan diroonota of ajjeesoo Iraaniitiin uwwifame. Eegdonni warraaqsaa Islaamaa Iraan diroonota Arash yookaan Shahid ta'uu malan kanneen ija raadarii jala dhokachuu danda'an yeroo tokkotti yookaan swarm attack dooniiwwan waraanaa Ameerikaa warra doonii Toskaa to'atan irratti roobsite. Misaayila dhiisanii diroonii filachuun isaanii of eeggannoo tarsiimawaadha. Dirooniin xiyyaara raadarii xiqqaa qabdi saffisaan furguqifamti sirna ittisa Ameerikaa guutummaatti liqimsiti. Ameerikaan isheen galaana to'anneerra jechuun adattu diroonota kanaan muddamtee dhiphachuu eegaltee jirti. Iraan tarkaanfii kanaan ergaa lama dabarsite. Tokkoffaan doonii keenya tuquun ibidda tuquudha. Lammaffaan ammoo tarkaanfiin kun jalqabbii qofa.
Dubbiimaan eegdota warraaqsaa Islaamaa Iraan saamicha Ameerikaa kanaaf deebii kennuutti ufnaam jedhee jira. Kana jechuun waraanni bishaanii kun gara misaayilaa farra doonii fi tuutaa bidiruuwwaniitti ce'uu danda'a jechuudha. Trump fi Pentagon amma haala akkamii keessa akka jiran haa ilaallu. Trump waraana saffisaa fi mo'ataa fiduuf waadaa galii dhufe garuu la Hormuz irratti uggura gochuuf yeroo yaalu loltoonni isaa diroonii Iraaniin aaraa fi ibidda jala galanii jiru. Trump Tooskaa qabanneerra jechuun injifannoo sobaa yeroo labsu dooniiwwan isaa garuu dirree waraanaa irratti rukutamaa fi dhiphataa jiru. Yoo Trump diroonii kanaaf deebii misaayilaa kenne Iraan ammoo kiyyoo ibiddaa ishee guutuu gadi lakkisti. Waraanni galaana Omaan kun qaanessaa fi kufaatii teekinooloojii doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu agarsiisaa jira. Dooniin daldalaa tokko Tooskaan fiixee waraanaa madaallii hin qabne taatee jirti. Iraan bishaan ishee irraa dooniin Ameerikaa akka gooftaatti akka hin oofamne gochuuf diroonota ishee ibidda samii taasiftee itti roobsaa jirti. Walumaa galatti taateen galaana Omaan kun gaaffii murteessaa tokko addunyaa gaafata. Humna jechuun maal jechuudha? Humna jechuun doonii doolaara biiliyoonaan lakkaa'amuu fi teekinooloojii qofaadha moo madaallii waraanaa sirriitti dubbisu abshaalummaa tooftaa fi onnee diinaa irratti mo'achuu danda'udha. Tuutni Bookeem Iraan har'a addunyaaf waan tokko mirkaneessee jira. Waraanni ammayyaawaa idileedhaan hin herregamu. Bidiruuwwan xixiqqoo kanneen gatiin isaanii baay'ee rakkasate yoo ogummaa fi ija jabinaan oofaman madaallii ji'oopoolitikaa addunyaa walxaxaa garagalchuu ni danda'u. Ameerikaan galaana cufeera jechuun yeroo uummata ishee gowwoomsitu eegdonni warraaqsaa immoo ujummoo dhiigaa bishaan irraa cabsee ba'uun galaanichi kan eegduu isaati malee kan warra fagootti dhufanii miti jechuun teekinooloojii Ameerikaa fi dhaadannoo Trump kuffisaa jira. Galaanni Omaanii fi ulaan Hormuz warri kanaan dura ujummoo dhiigaa dinagdee addunyaa turan warra guutummaatti dirree saamichaa fi morkii impaayirota gurguddoo ta'anii jiru. Waraanni kun bifa haaraa kan biyyoota abbaa fagoo guutummaatti dhimma kana keessatti harkisu tokko uumee jira. Ameerikaan doonii daldalaa Iraan humnaan to'atteetti gochi kun ammoo jawwee sibiilaa Chaayinaa hirribaa dammaqsee aarii ishee akka baattu godhee jira. Garuu iccitiin addunyaa raasee fi madaallii waraanaa kana jijjiiree dooniin Tooskaa kun eessaa dhufaa turte deebiin isaa Chaayinaa irraati. Asirratti waraanni kun daangaa ba'aa giddu galeessaa darbee dhimma Beejingii fi Waashingitaniin ta'ee jira. Ministeerri dhimma alaa Chaayinaa kaameraa duratti ba'ee ibsa aarii fi akeekkachiisaa qabu kenne. Ameerikaan humna waraanaatiin doonii daldalaa to'achuun ishee baay'ee nu yaaddeesseera. Gochi kun balaa qabaa naqaabbii amma jiru kana kan kuffisudha jedhe. Maaliif Chaayinaan dhimma doonii Iraanii faartee as baate? Sababiin isaa dinagdee fi abbaa biyyummaadha. Chaayinaan meeshaa ishee yookaan daldala ishee dooniidhaan feetee yeroo ergitu Ameerikaan bishaan idil addunyaa irra dhaabbattee yoo dhorkite kuni piroojeektii daandii fi harkisaa Chaayinaa guutummaatti kan waraanudha. Chaayinaan Ameerikaan karaa kanaan boba'aa fi daldala irratti dhiibbaa gochuu barbaaddi jechuun waan shakkiteef harka keessan dooniiwwan Chaayinaa fi michoota ishee irraa sassaabadhaa jechuun dippiloomaasii irratti jabeessitee dubbatte. Garuu maaliif Iraan yeroo sanaa doonii Ameerikaa hin rukunne? Iccitiin isaa xiinsammuu waraanaa fi eegumsa lammiileeti. Eegdonni warraaqsa Islaamaa Iraan akka jedhanitti nuti tarkaanfii deebii kennuurraa yeroof kan of qusanne nageenyaa fi lubbuu hojjettoota doonichaa fi maatii isaanii eeguuf jenneeti. Kuni obsaa tarsiimawaadha yoo Iraan yeroo sanaa misaayila dhukaastee Ameerikaan hojjettoota doonichaa irratti balaa geessisuu dandeessi. Kanaafuu Iraan haala hojjettoota sanaa mirkaneeffatte yeroo isheef mijatutti haaloo ishee baachuuf beellama qabattee jirti. Walumaa galatti taateen doonii Tooskaa kun waraana Ameerikaa ba'aa giddu galeessaa keessatti bantee gara sadarkaa haaraatti ol guddisee jira. Trump guura jedhee uummata isaa gowwoomsuus gochi isaa kun Chaayinaa aarsee jira. Akkasumas Iraaniif sababa waraanaa guutuu kennee jira. Ameerikaan doonii tokko to'atteetti garuu gochi kun galaana Omaanii fi ulaa Hormuz gara zoonii waraanaa guutuutti jijjiiree jira. Samiin siyaasaa fi waraana addunyaa inni Arabaa giddu galeessaatiin ukkaamee jiru ija isaa hundaa gara waajjiraalee iccitii Waashingitanii fi Tel Aviv irra yeroo ka'e Eeshiyaa kibbaa keessatti kirkirri lafaa isa dhugaa madaalii addunyaa guutummaatti garagalchuun uumamaa jira. Guyyoota muraasa dura ministeerri ittisaa Paakistaan Kawaajaa Mohammad Asiif arraba isaatiin akka billaatti Israa'eliin ciruun isaa ni yaadatama. Israa'el kaansarii sanyii dhala namaatiin ibidda jahannamaa keessatti haa gubattu yeroo inni jedhu addunyaan warra dhiyaa naasuudhaan roommitee Israa'el ammoo kuni dubbii biyyaa gidduu seentuu miti tarkaanfii isaanii argitu jechuun akeekachiifte. Garuu Paakistaan biyya afaaniin qofa iyyitu miti isheen abbaa boombii Islaamaati. Israa'el Paakistaanitti yeroo duttu Islaamaabad ija diinaa ishee keessa ilaalti deebii jechaa kennuu dhiisuun deebii teekinooloojii waraanaa kan onnee Mosaadiin dhiigsu tokko minjaalarra keessee jirti.
Arraoduun dhaabbata Islaamabaad Times baasee addunyaa raasee jira. Paakistaanii fi Chaayinaan seenaa biyyoota lamaanii keessatti waliigaltee meeshaa waraanaa isa guddaa kan doolaara biliyoona 12 ta'u mallatteessanii jiru. Mee waraana dippiloomaasii fi morkii waraanaa kana ija xiinxalaatiin ilaallu. Jalqaba irratti maaliif dhimmi kun Israa'eliin dhiphise? Paakistaan biyya fagootti argamtudha. Garuu waraanaa ammayyaawaa keessatti fageenyi lafaa kan qabu. Yeroo Paakistaan Israa'eliin balaaleffattu Israa'el nuti teekinooloojii fi xiyyaara F-35 qabna jechuun of jajjabeessitee turte. Har'a garuu Paakistaan waliigaltee kanaan teekinooloojii warra dhiyaa guutummaatti kuffisuun wanti hunda caalaa addunyaa ajaa'ibee garuu herrega dinagdee waliigaltee kanaati. Baajanni waraanaa Paakistaan ni waggaa kana jechuun bara 2025 doolaara biliyoona 9.1 qofa. Waliigalteen meeshaa waraanaa kun garuu doolaara biliyoona 12dha. Paakistaan qarshii kanaan eessaa fidde? Icciitiin isaa harka Saudi Arabiyaa keessa jira jedhamee shakkama. Bara 2025 keessa Riyaadii fi Islaamabaad waliigaltee eegumsa waloo mallatteessanii turan. Kuni kan agarsiisu biyyoonni Islaamaa sunniin baajata Saudii fi mootummaa Paakistaan walitti makuun gaachanaa fi seefii humna dhiyaa cabsuun ijaaraa jiru jechuudha. Kuni Tel Aviv abjuu hamaadha. Amma gara meeshaa waraanaa doolaara biliyoona 12 bitamanii kanaan haceenu maaltu bitamee akkamittis madaallii waraanaa jijjiiruu danda'a? Tokkoffaan sammuu samii yaara basaasummaa fi ajajaa KJ-500dha. Waraanni ammayyaawaa qawweedhaan osoo hin taane odeeffannoon injifatamaa. Paakistaan xiyyaarota KJ-500 Hawaasis 6 bitattee jirti. Xiyyaarri kun sammuu samiiti. Inni qilleensarraa fageenya kiiloomeetira 100 lakkaa'amutti osoo barrisu xiyyaarota diinaa, miisaayilotaa fi diroonota diinaa fagoodhaa argee adda baasa. Kana qofa osoo hin taane qilleensumarra taa'ee xiyyaarota waraanaa Paakistaaniif ajaja kenna. Misaayila keessan asitti dhukaasa diinni iddoo kana jira jechuun kallattii agarsiisa. Xiyyaaronni kun yeroo qilleensarra jiran xiyyaara Israa'el kamiyyuu dachee Paakistaanitti dhiyaachuu hin danda'u. Meeshaa Paakistaan Chaayinaarraa bitattee inni lammaffaan mootii samii xiyyaara waraanaa J-35dha. Wanti Israa'el ittiin yaadattu xiyyaara F-35dha. Kanaan dura addunyaan Islaamaa xiyyaara kanaaf deebii hin qabu ture. Har'a garuu Paakistaan xiyyaarota J-35A dhaloota 5ffaa 40 bitattee jirti. Xiyyaarri kun deebii Chaayinaan F-35 Ameerikaatiif qopheessedha. Inni ija raadarii jala guutummaatti ni dhokata. Dandeettiin inni fageenya ijaan hin mul'anne irraa diina rukutuu qabu ajaa'ibadha. Misaayila PL-50 kan fageenya kiiloomeetira 300 olitti xiyyaara diinaa barbadeessu baata. Raadariin isaa inni Ayisaa jedhamu xiyyaara F-35 Israa'el osoo inni hin argin dura argee itti dhukaasuu danda'a. Paakistaan xiyyaara kana 40 qabaachuun ishee humna qilleensaa Israa'el guutummaatti ni dhaaba. Sadaffaan gaachana sibiilaa fi xiyya du'aa sirna ittisaa HQ-90dha. Wanti hunda caalaa Israa'elin jilbeenfachiisu garuu isa kanadha. Paakistaan sirna ittisaa misaayilaa HQ-90 bitattee jirti. Kun meeshaa idilee miti inni sirna tiyaad Ameerikaa wajjin kan dorgomu inuma gama tokkoon kan caaludha. Mee humna raadarii HQ-90 kanaa haa ilaallu. Raadariin isaa Type 610A jedhamu fageenya kiiloomeetira 4,000 sakatta'uu danda'a. Mee kanaan ija sammuutiin ilaala. Fageenyi Islaamabaadii fi Tel Aviv gidduu jiru kiiloomeetira 3,200dha. Kana jechuun yeroo raadariin HQ-90 Paakistaan keessatti dhaabbatu xiyyaarri yookaan misaayilli Israa'el lafaa yeroo ka'u kaasee Islaamabaad ta'anii arguu danda'u jechuudha. Israa'el eessattiyyuu dhokachuu hin dandeessu. Misaayilli ittisaa HQ-90 kun ammoo maal hojjeta? Inni misaayila baalaastikii fageenya kiiloomeetira 3,000 barrisu kamiyyuu qabee kuffisuu danda'a. Hunda caalaa wanti sodaachisaan inni dachee irraa osoo hin taane hawaa keessatti yookaan qilleensarraa kiiloomeetira 100 olitti misaayila diinaa barbadeessa. Akkasumas xiyyaarota haayipaarsooniikii fi saatalaayitiiwwan illee samiirraa harcaasuu danda'a. Walumaa galatti waliigalteen kun daldala meeshaa waraanaa qofa miti. Kuni Chaayinaa fi biyyoota Islaamaa gidduutti ijaarsa utubaa waraanaa haaraati. Israa'el Paakistaaniin afaaniin yeroo arrabsitu Paakistaan ammoo kottumii samii koorra darbii jechuun xiyyaara dhokataa fi raadarii kiiloomeetira 4,000 argu minjaalarra keessee jirti. Gochi fokkotaan tokko kibba Liibaanos keessatti raawwatame miidiyaa hawaasaa irratti bittinnaa'e. Suuraa fi viidiyoon ba'e tokko onni namoota miiliyoonaan lakkaa'amanii cabse. Loltuun Israa'el tokko kibba Liibaanos keessatti siidaa Iyesuus caccabsee arrabsaa ture. Gochaan kun akka aaraatiin addunyaa uwwisee keessattuu namoota biyyoota dhiyaa fi addunyaa kiristaanaa biratti aarii fi qaanii uumee jira. Dhiibbaan miidiyaa idila addunyaa yeroo itti cimu raayyaan ittisa Israa'el dirqamee ibsa baase. Jalqaba irratti kun soba loltoonni keenya akkasiin godhan jechuun haaluuf yoo yaalu garuu yeroo ragaan isaan saaxilu qaaniidhaan liqimsanii
eeyyee dhugaadha loltuun keenya kibba Libaanos keessatti gocha kana raawwatee jira. Kuni naamusaa fi safuu waraana keenyarraa ala qorannoo gaggeessinee tarkaanfii fudhanna jechuun ibsa gaddiisaa kenne. Dhimma kanaan keessattuu waldhabdee baa giddu galeessaa keessatti ilaalcha amantii hordoftoonni qaban waliin walqabsiifnee gadi fageenyaan haa ilaallu. Yeroo waraanni Iraan fi Israa'el eegalu hawaasa kiristaanaa addunyaa keessattuu Ameerikaa fi biyyoota Afrikaa akka Itoophiyaa keessatti namoonni baay'een Israa'eliif deeggarsa cimaa agarsiisaa turan. Isaan Israa'elin akka saba Waaqayyoo filatamteetti yookaan mootummaa kiristaanummaa eegduutti ilaaluun injifannoo Israa'el hawaafiin eebbisaa turan. Hordoftoonni kiristaanummaa tokko lola Israa'el warra Arabaa yookaan Iraan waliin gootuun akka waraana amantii saba Waaqayyoo fi diinota Waaqayyoo gidduutti godhamutti dhiyeessuun garuu gochi kibba Libaanos keessatti ta'e kun dhugaa haguuggii kanaan dhokatee hundaam ifatti baasedha. Mee seenaa fi dhugaa amantii Yahudummaa fi Israa'el ammayyaawaa Yesuus Kiristoosii fi kiristaanotaaf qaban haa ilaallu. Hordoftoonni Yahudummaa fi duukaa buutonni Israa'el keessa jiran Yesuus Kiristoosiin akka masiicha yookaan fayyisaatti gonkumaa hin fudhatan. Akka barsiisa isaaniitti Yesuus nama sobaa fi amantii isaanii diiguuf dhufe jedhameetti ilaalama. Kakuu moofaa qofa fudhatu malee kakuu haaraa hin amanan. Seenaa keessatti Yesuusin fannisuuf murtoon kan darbe luboota Yahudaatiin akka ta'e macaafni Baay'eeliin ofii isaatiin raggaasisa. Har'as Israa'el keessatti haalli kiristaanonni itti keessummeeffaman baay'ee yaaddessaadha. Magaalaa Qudusii yookaan Yerusaalem keessatti amantoonni Yahudootaa warri jajjaboon yeroo luboonni fi hordoftoonni amantii kiristaanaa daandiirra darban isaanitti tufuun isaan arrabsuu fi siidaawwan waldaalee kiristaanaa caccabsuun gocha guyyaa guyyaa ta'ee jira. Waldaaleen kiristaanaa Israa'el keessa jiran dhiibbaa fi jibba kanaan irra deddeebi'anii addunyaatti yechaa turan. Gochaan loltuu Israa'el kibba Libaanos keessatti siidaa Yesuus caccabse kun gocha namtokkee yookaan dogoggora tasaa miti. Inni calaqqee jibbaa hundee qabu isa sirna barnootaa fi ilaalcha yeroo dheeraatiin sammuu loltoota kanaa keessatti facaafamedha. Yeroo Israa'el Libaanos rukuttuun isheen namoota amantaa Islaamaa qofa osoo hin taane kiristaanota Libaanos warra jaarraawwan dheeraaf nagaan achi jiraatan illee boombiin fixaa jirti. Wanti hunda caalaa qoosaati ammoo hawaasni kiristaanaa biyyoota dhiyaa fi Afrikaa tokko Israa'el nuti amantiin wal qabannaa jechuun dhiiga uummataa Falasxiinii fi Libaanos irra ejjetanii deeggarsa yeroo kennaniif loltoonni Israa'el immoo siidaa Yesuus isa isaan waaqeffatan caccabsanii itti kolfuun kun doofummaa seenaa fi kufaatii siyaasaati. Walumaa galatti taateen kibba Libaanos kun barumsa seena qabeessa tokko addunyaaf kennam. Israa'el guddittiin ijaaruuf waraanni deemaa jiru kun waraana amantii kiristaanaa eeguu yookaan bilisummaa fiduu osoo hin taane waraana of tuulummaa saamichaa fi jibba sanyummaati. Namoonni maqaa amantiitiin dhiiga Israa'el dhangalaastuu haguuganii fi eebbisaa turan har'a siidaa Yesuus yeroo dachee Libaanos irratti caccabuu fi arrabsamuu yeroo argan dhugaa dhooftuu tokko liqimsuuf dirqamanii jiru. Waraanni baa giddu galeessaa madaallii humnaa qofa osoo hin taane madaallii dhugaa fi sobaa haguuggii irraa saaqee addunyaatti agarsiisaa jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaanne asuma irratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Gaxumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.